yaa baasu yoo maalillee taate jechuudha. Kanaaf ganniyatillee wantoota hedduu yeroo baay'ee akka obboleetti takkaatti sitti hima. Wantoota akkasirraa osoo akka of qusattu. Maaliif atadha nama miidiyaati, nama biizinasa qabu, nama hawaasni jaalatu akkuma hawaasaa keessa jirtu. Wantoota akkasii gaafa kaasu ka'urraa osoo of qusattee irra gaariidha. Maaliif amantaas sagaleen kiyyan jiru matoo. Injiru. Jira dubbadhu. Bola irraa qusatuun gaariidha. Maaliif fakkeenya hawaasaaf ta'uu qabdan malee waan kanarra dhaabbatee namni jecha kan kee ilaalee namni waa waliin jedhu keessatti dhagaa walitti darbachuun barbaachisaadhaati miti. Isin nama dura deemtanii waan gaarii yoo dalagdan namoonni isin jala deeman namoonni isin jala waa hordofan waan gaarii dalaganii jechuudha. Amma jechoota kan kee kanarra dhaabbatee namni biraa waan biraa jechuu danda'a. Namoota hedduu si jala jira yoo xiqqaatte nama miiliyoona yala dhiyaatutti hordoftoota akkasii qabda. Hadha jechoota kan keetii fi viidiyoo keessan argee namni waan biraa keessa seenuu danda'a. Sanirra nageenya yoo buufne irra gaariidha jechuun barbaade. Walumaa galattuu si warra dhuftan Dr. Ifnaan Faatillee warri nagaa buusta warri isiillee yaamtanii maarree waan kana beektee jettee moo wallaltee jetteettanii isiillee sirra gaafattanii hawaasa kana duratti fayyistan galatoomaa isin jechuu barbaada. Amaloonni akkanaa kun immoo aadaa nutti haa ta'u. Namni beekee jedhus wallaalee jedhus wallaalaalleen kenna beekaalleen keenya wallaalaa keenyallee gorfannee irraa yoo deebifne irra gaariidha jechuu barbaade. Baalii osumaan galatoom isin jechuu barbaada ulfaadha. Galatoom Ustaz Arab Ahmad. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. मैं गवाब साथ ही वाजिरा संबोधा ची गुड्डिफने तीन वीडियो बनाते हैं उम्मत अलीफा मागा फतो. अकम तो नगा किसनी फया किसनी. नगा उस्ताद. गन्ने अकम. रिबेला तो नते फकाता. नगा फया अल्हम्दुलिल्लाह कमाती. يعني تيكو أرجع الفيديو كيسان اللي لاليرا كان وان توتا دما أبديتيني والقبسيسو دمون وان كان أبدي فيديو دلقاتورني غني كوفا متنا موتا يدودا سلقبا نمني موغا نمني فيديو كان دلقاني سي نمني هندي غتيني نما براقبو إلالشاني نما براقبو تو كوميتي نمنونتي ilaalcha tokko hin qabu jechuudha. Ilaalchi Oromoon ganniif qabuu fi ilaalchi Oromoon boonaa baaleef qabu tokko miti. Garaagarummaa qabaa jechuudha. Inni kun maaliif isa jedhu ijaa fi ija arguuf gurra dhaga'utu deebii kenna. Sagalee keessa hin jiru. Amma hin jiru sagaleen koo. Sagaleen ustaasaa jalatti hin jiru. Sagaleen jira malee sagaleen. No jalatti warri jala. Jira. Galatoma. Ganni fi wanni boona baaleen fakkeenya fudhee gatii ganni meeqa hawaasa biratti gatiin boonaa baalee meeqa kan jedhu gurra dhaga'uuf ija argutu waan kana wanni jedha. Ani akka dhuunfaa kootti si jalatti barreesseen ture ganni komentii ma qofanni si barreesse nama biraa garuu irratti dalageen deebii kenne. Iddootti waan kana caalu jettees yoo danda'ame bilbila keenan qabaa sitti simatti dubbadha yookaan qaamaan dhufeen bakka jirtu sitti dubbadha ganni waan akkasiidhaan si jedha. Waan itti dubartii taateef xiqqoo sitti fedhu waan itti hawaasa kana biraallee gatii wanni qabduuf sin tuqu wanti sun dogongora ati akka itti fudhatte nan hubadhaa. Dubartoonni nuti yeroo hedduu miidhamna waan jedhuuf hidhate kan itti kan hojjetti akka viidiyoo sanaatti garuu dubbicha akka kanaa miti. Isin dubartoonni yoo miidhamtanis miidhaanii dhiirotatti walitti wal ga'ee paarlaamaa irra taa'ee paarlaamaa dhiirotaatu dubartii miidhuu qabna jedhee murteesse miti. Yookaan immoo paarlaamaa dubartootaatu dubartii miidhuu qabna jedhee dhiirota miidhuu qabna jedhee murteesse miti waan kana. Dhimmi nama dhuunfaa tokko akka kanaatti as ba'ee ispeeshaalii dhimmi haadha manaa fi abbaa manaa buutee jirti ustaaza. Neetwork isheetti buuse ta'uu danda'a. Neetwork Dr. Ifnaan maal taatee buutetti dawwale? Okay, nande wala fi. Ala wala sara. Inde biti qoa taragaga. Ala jirate. Kanaafuu dhufte kuno. Kanaafuu ani gabaabaatti wanti hin jedhu ganni dogongorri jira ilmi namaan dogongora kan inni dogongorri jiru. Folcha dalagaarra jira bakka waan softana saati dhumarratti walitti deebina.
Baay'ee. Ani gabaabseeni isiniif dabarsa. Dogongorri jira dogongorri jira. Abbaa fedhe haa ta'u. Ani fakkeenya viidiyoo tokko dalageen ture. Ani yeroo hedduu masarattaayyee waliin qeeqa. Sababiin isaa sababiinni islaamummaa arrabsuuf naan qeeqa akka ajaa'ibaatti. Isa qofarratti xiyyeeffadheen qeeqa. Wallahi ituu namni masarattaayyeetiin miidhe namni karaan taaneen isa miidhe namni sagalee ta'uu fanadha. Miidhamuu isaan fedhu. Garuu dogongora isaa kanarra sirrachuudha kan hin fedhu. Amantaa namaa tuquu dhabu. Amantaa namaa arrabsuu dhabu. Amantaa isaa akka barbaadetti labsachuu danda'a. Garuu amantii namaa arrabsuun sirrii miti. Amantii namaa xiqqeessuun sirrii miti. Amantii namaatiin daldaluu sirrii miti jedhee isa qofarratti kan hin xiyyeeffadhu jechuudha. Garuu hammeenya isaa hin fedhu. Du'uu isaa hin fedhu. Ilmi namaa addunyaa kanarraati nagaa barbaada. Bineensiyyuu waan nagaa barbaaduuf ilma namaarraa baqatee lagatti galee bosona keessa taa'a. Ilmi namaa waan inni isa adamsu nagaa barbaada. Akkuma ofii keenya nagaa barbaadnu nagaa namootaafillee wabii ta'uu qabna. Namni tokko miidhamuu isaa gammachiisuu hin qabu. Jiranii argaa jirta. Wanni sun dogongora akkaataatti fudhatee sirriidha. Gin akkaataa amantaa musliimaatitti dogongora kee ummata muslimaa ka jaalatuuf, ka si jaalatu, ka si kabaju, ka gaafa rakkoo fi bal'oo si bira dhaabate dhiifama naa godhaa jettaan. Wanni akka saree bakka mara gastii marra si arrabsaniif hin jiru si galee kanuma siin jechuu barbaade gannii teenna. እሺ ኡስታዝ አህመድ ኢፋ በከራ ደማ ጅረ ቤክቴ ፊጋ ፊወር ፊግኔ ቡሉ ኩን ገድንቴ ሎጥሳ ቡላ ከራን ደማ ጅራ አኒ አመንታ ሲነረብሱሲ አመንታሪ ሰነረብሰሙ ሚቲ ነረብሱሲ ታሪቲ yaada san gara sitti of fudhattanii jiraattan yeroo tokko biti abboo yeroo 500 saba kiyyaa magaafadhe maal sunirra irra ta'an dhiiga kiyyaa bar maal taate boo dhiiga kiyyaa saba kiyyaa ifa magaafadhe bar otoo balleessin iyyuu guyyaa guutuu ifa saba koo gaafachaa oolee wanni narraa hir'atu sin jiru naa dabala malee wanni narraa hir'atu hin jiru innaa jechiin dubbadhe ani dhugaa miidhama abdiitillee haaduu hin jedhu ilma Oromooti haa miidhamuus hin jedhu nama namni haa miidhamuus hin jedhu garuu ani maal akkamitti dubbachuu barbaade beektanii akkamitti fudhachuu barbaade miidhama dubartiilee hin dubbanne yeroo marahan dubartii miidhuu dhiiraa dubartiin maaliif miidhamtii nuti sakkaratti kubbanna jedhee dubbachuu barbaadete malee dhugaa waaqni beeku kun dhugaan ilma waaqaatitti Oromoo dhugaa waaqni beeku no ani amantii irratti fokus godheen dubbanne tariitii hoosin akkasitti illee ilaaltan ta'e ani ifa magaafadhu saba kooti otoo man balleessinu yeroo ibbaa oliyyuu ifa magaafadha. Minaatu waan koo ifa magaafadha kuni waan kiyya waan ta'eef. Kan koodha kuni qabeenya koodha, saba koodha, dhiiga koodha. Mirga qabas immoo sabni koo nu balleessitee kootti ifa habiraan hangaa kootti ifa magaafadhu naan hin jedhu bara. Kan koo immoo kootti ifa magaafadhu naan jira. Habiraa na dhaanaa, na reebaa, na ajjeesuu barbaada. Kan koo immoo kootti ifa magaafadhu koottu nu balleessitee jirta. Ati kan keenya jechuunu ani Oromooti. Oromoo mirga qaba akka fe'ee na godhu mirga irraa qaba ni qabeenya Oromooti. Itti aansee immoo ani amantaa musliimaa walla nama tuqus hin barbaadu hin tuqus kabaja qabaaf ani harka musliimaatitti guddadhe obboleessa kiyya qaalii ani hedduutti guddadhe ani waan fedhetti haa amanus mirga isaati amantaan kan uffati biyya walitti qabna saba walitti qabna duudhaa walitti